qaba namni kun oromoo miteettan namni kun harargee qofa maxxasutti hin jiru walloonis nu maxxanseettee lolti harargeenis nu maxxanseettee lolti eega akkas taane akkamitti qabsaa'u jaraname yoo waan Jawaar godhu jiru kun qabsoo miteettan ani I don't know the definition of qabsoo nama ajjeesu ninajjeesin nama najjeesin biyya tanatti biyya faranjii waliin jirraati jechaan gartee ajjeesi yoo jette akka kiraayimii taateen beeytu akka kiraayimii taate ragaasi qabaannaa murtii keewwata qabanii bar artikila qabanii seeraa feera oromoo seeraa feeran qabdu kanuma gartee abbaa keenya dhaddacha murtii jalatti odaa jala waliin murteessu malee seerri keewwataan kaayame hin jiru kanaaf akka feetani dimokiraasiin uummata oromoo kana bira jirti bar akka feetan jiraachuu jirtanii indee huddutti muka wal cabsu oromoo malee khashaadaa arsii harargee jee wal nyaachisu kophee kanaa qali jettu gabbaatee jaarraa 20 takka keessa oromoo malee kan laayifi nama fidee nama qalu jiru oromoodha ummata shabbaari deengadda nama qaban dhabanii jaldeessa qabanii barmee jaldeessa yoo rabbi taate malee eenyu sagalee ta'a itti fakkaate kuta jaldeessa isaati harargeeti moo arsiiti kam anna dhibe ummata akkana rabbi subhaanahu wa ta'ala jaldeessillee immoo gaafan aboo maal jee jambar mucaa boqoqee deemu aboo maal sheekha ilmu mucaan akkana boqoqanii dhukkubaanaan eegannee haqqisee agartee eegannee haqqisee agartee jiran ummata kana kaaba eega isaa wayyaan agarteen si'ati amata asiin dura bara 2008 maal makkaan ture achittillee waan gandummaadhaan sheekha shariifiin wal fixuu turte oromoon arraa miti waan kun kan eegalame beeka social media gabbaase malee gaafa sheekh Maamar Rashaafaan biyya san jiranis oromoon tun gandummat sheekhaas qabsoo keessattis gandumma wal fixan masaraa keessatti gandumma wal fixan tiktok irraa gandummaa keessa biyya faranjiiti gandummaa keessa biyya arabaati gandummaa raayyaan akka jedhe bar saabu muwaas minisootaa tana bilisoomsuuf as ta'e moo amata 20 maan hin galtuu naan jedhe bar gaafin san na keessa deeme naafi ati warra du'a baqate beela baqate bar warri muka hudduu wal guuruuf irraa ajjeesi wal jedhu qoonqoo dhabaaf du'a jalaa bee miti barumsaaf bee achiin behee arabni gubee laasti karratti qaama saalar dhabisa godhee gubachaa waa xiqqoo guu bishaanii waa xiqqoo qabbanaa asii rabbi firija keessaa fuudhee arra ummata gubuu jira bar jiran oromoon akka lafeen gartee ana angaafiin sii qabu dhalaan biyya suudii tunaate hoggimee qadhaite nuti hin dhayne akkuma miidiyaa kanarra bebbereeddiichi lafattiis dhalaan harkeetu mana dhalaatiin dhaqee mana rabbi dhaqee Nenyu malu cegara. Araba agar tamale dalan tanya orang mana mati isi bira tare. Warigal ijazah le makam bade biya Araba kan ijazah itu pokok na itu the break time itu vacation itu. Makam bade lah. Lali Sheikha. So akasi. Anasa. Masih apa dikabe? Dikarab dia. Lali wanta kawan nuntiru walikodu kamu takajira. Wana kana tanif kana skoro chumbar baca sa. Mantu akana nukode. Iro duraan abbootii teenyaatu akkana moo nuti itu maaltu nu keessatti uumame waan nu keessatti uumame kana akkamitti gama amantiitiin ilaala amma fakkeenyaaf gamoota amantiitiin yoo fudhanne ulamaa'intu hawaasni kun si argina gamoota siyaasaatiinis namoota silaa dhugaan ummata kanaaf quuqamu harka ijoolleen tun hin jirtu. Shababu babiyya biraatana hunda warreen isaanii quuqamuutu mooraa itti ijaaree mooraa tana keessatti eega. Amma sheekotiin dhugaa sheekotiin haqaa hawaasa kan harkaan qabu. Sheekotii biraa yookaanuu namoota biratti paawora kana kannanii ijoolleen tun harkaa baati. Namni silaa ijoollee tana akka ijoollee isatti talibuu fedhu namni rabbiin gartee hawaasa kanaaf uume tokko. Hawaasa kana akka gaariitti talibuu fedhu osoo isaan waan kana keessa seenne wantoota garaagaraa saayinsii garaagaraatiin eega. Saayinsiin ittiin eegan siyaasa ittiin eegan sun warra amantii harkaas hin jirtu warra siyaasaatis warra dhugaan hawaasa kana harkan jirtu. Amma ijoollee teenya tana amantiittis hin amanan seerattis seeruma biyya jiran kanuma biyya amma ka Ameerikaa jiru seera Ameerikaatti hin bulu. Namni keenya waan kana waan nu godhee jira if booda deebi'ee namni kun hundinuu dhiiroo ijoollee tanaaf badii qabamu warreen gurguddaa kanaaf badii qabamu nu karaarraa goremu ijoollee tana karaarraa gore
akka gaariitti if gamaggamuu barbaachisa. Amma yoo inni fudhattee dhugaa rabbii nuti warra siyaasaati namoota immoo amantii tana itti qoosuu sin fe'e. Warra silaa sheekotii caalaa numtu jibba namoota gartee amantii tana maqaa balleessuu fi wayyaatu waan wayyaatisaaf karaa bara. Arra ijoolleen yeroo sheekotiin gurguddoon itti bilbilanii gartee namoota kana gorsanii keessatti organ fuudhanii sagalee isaanii waraabanii gabbaasan sadarkaa san jiran. Namni hawaasni kun dhaga'u hin jiru. Amma wanni ijoolleen biyya keessatti wal goote biyya Araba wal goote kun biyya keessatti gurguddaatu wal godhaa jira sheekh. Mormi muramee ulee kaamuun biyya keessaa. Namni osoo waywaatu ibidda keessa akka ashiitatti waadamuun biyya keessaa. Dubartiin garaa qabdu ajjeefamtee garaarra dhaabbachuun biyya keessa. Daa'imni gudeedamuu fi daffaramuun biyya keessaa. Bara hoogganni shafoodhaa hawaasni shafaafaadha jira. Waan kana maali dhiiroo wanni nu fide? Sheekha dhugaa yoo dubbanne bara wayyaanee hawaasummaan keenya akkanatti hin banne. Akka gaariitti namni shaamiin irroo dhagaa, hayyuu siyaasaa kabiraa dhagaa'utu jala deemutu. Arraan namni sheeka dhaga'u hin jiru. Irra namni sheemuwaas dhaga'u hin jiru. Jecha tokko jecha ati jette gaaf tokko laayif makana dubbatti mataa na nyaata. Uummata keenya kana wajjin haasa'uu hin danda'u. Gartee warra beenteetti wajjin deemaa. Wanni sun kitaaba tokko waan irraa kataban jechisu. Warri amantiin addaa kasi harakkaru sun heeraa fi seeraan taa'ee si dhaggeeffata shamarran kun. Osoo silaa si fannisuu fedhanii laalmee wanni isaanii jechuun maali? Naamusa isaanii. Amantiidhaan osoo wal karakkartaniiti Gasti takarra waliin teessanii carraa walii kannitanii wal karakkartan. Kuni naamusa dimokiraasii. Okay, as deebi ijoollee teenya tana laal. Warri weenuma islaamaa ka wal karakkaru tokko jira. Atis gaanuma gartaa. Miidiyaa kana gubbatti. Seera waliin karakkara. Mirga waliin kannan. Carraa waliin kannan. Amantii tana keessa achi kutaniiti wanna godhan. Inni biraa gisee amantii tana wal karakkara. Eenyurratti wal karakkaru jira. Ijoollee xixiqqoo diin hin beeyi. Ijoollee umrii 15 fi hanga umrii 22 jiddu. Ijoollee ifiifuu ulee fi rabbi kadhaadhaa fi nabii fi rasuula kadhattee sirreessa. Gubbatti yeroo waa'ee amantii jal'inaa wal karaasisan. Hawaasni sun ni gurgurachaa jira. Namoota kana hunda gama amantiitiin ka dhoorkuutu jira. Dhaga'uu qabu. Aboo kirkiri bakka qabdi. Yookaan naamusa waan itti bu'uu qabanii fi waan itti bu'uu qabne irraa dhaabanii qabxii takka qabatanii sanirratti wal karakkaru. Amantii tana wal harka busheessuu, ijoollee keessa ta'anii, wantoota keessa ta'anii dubbintu waan miitu hin beekan, waan balleessitu hin beeku namni. Ijoolleen xixiqqoon tun maraataa biraa dhagaan guurratanii jira. Maraataa biraa yoo dhagaa guurrate gajjee dhagaa fuudhee si gadhiisa maraataa. Dhagaan guuran maraataa biraa. Ijoollee xixiqqoo tana biraa wantoota banuu hin qabnee fi tadhiisanii jira. Akkuma hawaasummaatti nu harka hin jirtu walitti haa deebinu. Walitti haa deebinu. Siyaasni kunis guutuun sobaa miti. Amantii qabaachuu baate, islaama ta'uu baate namoota uumaadhaan rabbiin hawaasa kanaaf uumee jira. Fedhu kiristaana keessaa haa ta'u, fedhu islaama keessaa haa ta'u. Ka akka hawaasni kun fayyadamu fedhu. Ijoolleen tun akka qananiitu feetu. Amma addunyaan tun guutuun dhaloota isaarratti akkanatti dalagan. Wantoota kana dalaguudhaaf karaa mootummaatiin paawarri isinii kenname hin jiru. Warra islaamaatiif jechuu barbaade. Waan takka harkaan qaban hawaasa kana waan ittiin taliganis waan ittiin sirreessanis. Waan kana dhabuun ammoo hawaasni kun akka si daffaru ta'a.
waan kana hunda wal deebi'anii namni kun walitti dhufee wal cimsee hawaasa kana waan gaarii mooraa keessaa osoo hin baane eeguudha. Amma erga mooraa cabsee fiigee intal gattaay intal huccuu ofirra gaddeebis intal shaashii ofirra kaa'e jechaan hin jiru. Erga intalti footaa darbite osoo hin darbin dura mooraa keessatti eeguu ka darbuu fedhus mana keessatti akka darbu. Amma warra Arabaa kana yoo laalte maybe mana keessatti nuskii dhugan sattaratanii gabbaan garuu miidiyaa irratti sujjaarotii fi ijoolleen baalaa siltaanotaatis wantoonni garaagaraa ni jira. Maali wanni kun dhaloota kana gartee akka inni waan gaarii hubatu godhu paawora akkasiisan hin gamu. Kanaaf waan kanarratti akka gaarii walitti dhufanii bakka irraa dhahamne kana beekuu fi qorachuun akkaan barbaachisaa. Bifa masii afaanii fudhadhe sheeka tijabaadhaa waa hedduu nu feesisa jechuu barbaade. Rana biraati kan bakka immelika inshallah galatooma an kana wal dhaggeeffachuun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazana jalaan deemina.